jirtanitti nagaa fayyaan keenya sinaa dhaqqabu sinin jechaa dhiyaadha. Karaa mana keessanitti dhufaa jirtanii akkam jirtan meegaa babarreessaa mana keessatti eessarraa akka nu dhageeffachaa jirtan eessarraa akka nu daawwachaa jirtan akkasuma sanitti neetworkiin akkam jirti. Dhageeyaa jirtanii neetworkiin nagee qabdi jiraattanii akkam jirtan jajjabaattanii mee babarreessaa yooyyaa dhiyaadha. Gara kamirraa akka nu daawwachaa jirtan babarreessaa magaalaa teessanii fi biyya teessanis hogguu dhuftan gartee salaamtaa nuun jechuudhaas hin dhiisinaadha. Isinitti haa baratu karaa mana keessanitti kan dhufaa jirtan mana kana keessa gartee nuti warra garee takka deeggaruu miti ni beeytanii irra deddeebiitiin isiniima garuu immoo warreen gartee xiqqoo dhiyoo tana nu tuttuqaa jirtan jettanii gama duubaatiin barreessaa jirtan akka nuti gartee garee takka hin deeggarre san quba qabaadha. Ejjennoodha kun ejjennoo teenya ejjennoo mana kanaatiis. Nuti nama gartee Oromoodhaaf wayin godha je'ee sorsoo dhagaa itti naru. Amma akka deemaa jirtutti Oromoon qabsoo siidaa bikka lamatti adda baafteeti jirti. Kuna ifa ta'eeti jira. Keessaafuu warreen aangoorra jiranii fi akkasuma sanitti warreen gaara keessaa falmachaa jiran. Qabsoon Oromoodhaa amma bikka lameen tanuma qofa jirti. Duraan gartee warreen biraatis tokko ni jiran jennee dubbanneeti jirra. Amma immoo akka ifa ta'aa deemaa jirtutti qabsoon Oromoodhaa bikka lama qofa jirti. Warreen gaara keessa jiruu fi warreen aangoorkaa qabu. Tanaafuu wanni gartee hedduu itti dhibamtan takkallee nu hin jirtu. Nuti gartee yoo gartee warra aangoorra jirus waan takka ta'e isaan balleessan jiraatte takka gartee waan nuti dogoggora jennee kayannu taate asirratti dhugaatti himna. Waan gaarii gartee yoo isaan hojjetanis waan gartee Oromoodhaaf taatu jechuudha. Akkasumas biyyaafillee taatu yoo hojjetan dhugaadha itti himna waan gaariidha jabaadha itti fayyan. Akkasumas sanitti gartee warreen gaara keessa jirus qabsoo isaanii jabaatanitti haa hufani. Ilaa hanga gartee ummata Oromootii fi qobsaawaa jirra ja'an takkatti. Kana gartee ifatti namni hundinuu beekuu qaba. Egaa yeroo takka mootummaa teenya nurraa xiyyeettanii takka immoo warra gaara keessa jiru nurraa xiyyeettanii kun hundinuu gartee isin wanta godhina. Yaada dhiheessuun irratti gartee yaaduma san irratti yoo qorroma qabaatan yaada san irratti dubbachuu ni dandeessanii gara biraatiin ammoo bira dabartanii gartee akka gartee emotional fa'aa taatanii hin barreessina. Maaliif waa hundaafuu deebiin gartee ni jirti jennee yaadnu. Yerootti immoo sirreessuun barbaachisaadha. Sirreessitanii gartee akkasitti qalbii takkaan laaluutu irra wayyaadha. Akkasitti hubaddaa isiniin jenna mana keessanii hundi keessanuu harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliinkii godhaa, sheer godhaadha. Kana gartee irra deddeebinee isin yaadachiisuudhaaf ni tattaafannaa garuu ni beeytan akka gartee tiktaakiin itti gaggeeffamu. Tanaafuu gartee itti dhiyaadhaa akka mana keessanitti walillee yaadachiisaadha. Taaptaap godhaa, sheer godhaa waliifis daddabarsaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu guyyaarran tanaa keessatti waa hedduudhaan isinii qaba. Egaa akkuma gartee quba qabdanitti lolli bikka hedduutti gaggeeffamaati jira. Amma lolli haareeni Yamanii fi Saudi Arabiyaa jidduutti gaggeeffamaati jira. Sanirraayis oduu takka isiniif hima. Lolli gara haanii Yukreenii fi Raashaa jidduutti kan akka malee jabaatee itti fufaa jiru. Gareen lachuutu guyyaarran tanaa injifannoo adda addaa galmeessineeti jechaa jiran. Sanirraayis waan isinii himutu jira. Gara Ameerikaatii fi Iraan jidduutti lola kana gartee bikka hedduutti yoo adda baafne irraa haasoyne irra wayyaadhana fakkaata. Garuu eega kalee nuti laayifirra turree fi as jidduu Ameerikaan yoo xiqqaattee sa'aa 12 oliif Iraan hin haleelle. Keessattuu gartee marsaa 14ffaadhaa tan kalee irraa haasoyne san eega xumuran booda haleellaa takkallee Iraan irratti gadi hin geessine. San ilaalchisee warri Iraanis akkuma gartee Ameerikaan nuti haleellaa dhaabne jira jechaa jirtutti isaan haleellaa dafanii hin dhaabne ture. Galgala guutuu bikka adda addaa haleellaati turanii har'ammoo oduuleen adda addaa as bahaati jirti. Waan deemaa jirurraayis gara adda addaatirraa gara lachuutirraa'u isiniif hin himuu ta'a. Tanaatan jidduu sochii adda addaa ta'an biyya Iraan keessatti gaggeeffamaa jirtu irrattis oduudhaan isinii qaba isiniif hin hima. Itti aansuudhaan torbaan tokko dura kanatti rabshaa gartee ammaan tana biyya Hindii keessatti gaggeeffamaa jirtu keessattuu hiriira barattootaan eegalamee akkasuma sanitti paartiileen biyyattiidhaatis irratti ida'amanii hiriira akkaan jabaatee jiru
kan hin jee isinii hime sanirraayis oduu ida'annoodhaan isinii qaba arraan tana gareen gartee hiriira gaggeessaa jirtu tuni injifannoo guddoo gaggeessineeti jirra ja'anii gara miidiyaadhaatii fi akkasumas ifaan ibsataniiti jiranii injifannoon isaanii tunoo maal akka fakkaattu irraa haaso'in. Itti aansuudhaan lola gartee jiddugaleessa bahaa kana keessatti inumaatu gartee akkaan irra deddeebi'ee isinii himaa jiru lola biraa kan karaa bahatti gartee ammaan tana lola gara duubaatiin gaggeeffamaa jiru takka immoo lafa jalaan gaggeeffamaa jirutu jira jeetitiin irra deddeebi'ee isinii himaa ture keessattuu chaayinaadhaa fi warreen ollaa isaanii jidduutti. Sanirraayis waan haariyaan isinii qaba guutumatti qophii adda addaa tan gartee waa'ee biyya teenyaatis waan irraa haaso'inutu jira keessattuu marii biyyoolessaa tan ammaan tana gaggeessaa jiranii fi akkasumas sanitti waa'ee ikoonomii irratti illee gartee ida'annoo oduudhaan isinii qaba guutumatti qophiin arraan tanaa haalaan gartee babbareedduudha inumaatu gartee waan haaree irraa baruu ni dandeessan jeetiin adda addaa san qofallee odoon taane booda irratti akka aadaa teenyaatti yeroo gartee yoo jiraatte carraa isiniif kennina warreen gartee ol seentanii egaa salaamtaallee taatu akkasumas sanatti sagalee teessaniin hogguuta akka hafuura baafachuu barbaadan yoo jiraattan ammaan gartee gara tartiiba galuu irratti harka keessanis ol babaasaadha tartiiba seenaadhaan isiniin jaa akkasitti gartee akkuma aadaa teenyaatti booda irra gaaffiis qabaattan yaadaas qabaatanii ol seentanii irratti marii ni goona. Na dhagayaa jirtaniimi? Na dhagayaa jirtan? Na dhagayaa jiraachuu keessan mallattoo naa godhaadha. Akkuma gartee aadaatti maaliif si dhagayaa jirra maaliif gaa wanni hundinuu gartee wanni ani isin qofatti haasa'uudhaaf hin dhufne waliin gartee gaggeessina waan gartee ani isiniimus akka isin na dhagayaa jirtanitti akkasuma sanitti gartee yaadallee yoo qabaattan babarreessa mana keessatti gaaffiinis gartee oduun isiniimu keessatti jiraannaan karaa adda addaatti gartee gaaffiidhaas isiniif deebisuudhaan gara oduu teenyaa itti fufuu ni dandeenya. Saniifuu gartee akkasitti beekaadhaan isiniin jaa dhiyaa adda addaa dhagayaa jirtanii harka keessaniin gartee taaptaap godhuu hin dhiisinaadha. Akkasumatti sheer godhuullee hin dhiisina. Tole egaa gara oduu teenyaati achi dabarraa oduu guddoon guyyaarraan tanaa haleellaa warri Suudiidhaatii fi akkasuma sanitti warri Yaman irraas gartee gareen Huuziidhaa walirratti gaggeessaa jiran. Dhugatti haleellaaleen gartee gara lachuutu ammaan tana sadarkaa addaatti ol kaateetii jirti. Wanni gartee haleellaa tana fidees dursoo uggurrii Yaman irra Suudi Arabiyaan keesse uggurriin tuni nuti gartee amata dheeraa uggurrii nurra keessanii nurraa hawuu qabdi jechuudhaani gareen Huuziidhaa falmachuu eegalte. San booda gartee isaanii Suudi Arabiyaarra uggurrii godhaniiti turan. Uggurrii tana keessatti dooniileen Suudi Arabiyaadhaa akka haleelamte isin himeetiin jira. Suudi Arabiyaanis guyyaa kaleedhaa sanaa keessa inumaatu sanaa keessa uggura akka dhawanii garuu immoo sanaarraa gartee karaa poortiilee adda addaa bikka 3 ol haleeluu isaanii gabaasaniitu turan. Warri Yaman achi booda gartee waan Suudi Arabiyaan nurratti hojjechaa jirtu kanaaf nuti haleellaa isaaniitiif haleellaadhaan deebisnaa jechuudhaani ibsa baasanii turan. Ibsisan gaa achitti hin dhaabbanne guyyaa irraan tanaa garuu waraanni Huuziidhaa Suudi Arabiyaa keessattuu bikka gartee Gaazaa kaampaanii Suudi Arabiyaadhaa guddaa Aramco kaampaanii jedhamu bikka isaan gartee Gaazaa yoo xiqqaate beereelii 400 guyyatti irraa baasan san haleelaniiti turan. Haleellaan san haleellaa takka odoon taane yoo xiqqaate misaayila gurguddaa 3 dhawan jaaniiti gaa warreen oduu tana quba qaban ibsaa jiran. Yeroo ammaan tanaa bikki san haalaan balbalaa jirti. San irrattis footoo gartee xiqqoo booda isiniin garsiisa. Wanni gartee bikka kanatti gaggeeffamaa jiru warreen Suudi Arabiyaadhaa akka isaan jechaa jiranitti nu qofa odoon taane garee gartee nu wajjin lola kana Yaman irratti gaggeessaa turan. Keessattuu gartee Suudi Arabiyaa and the coalition jaaniini garee mataa isaaniitti qabanii garee tana keessa warra GCCtu keessa jira. Isaan kana wajjin Huuzii tana haleelaa jiran jechuudha. Akkuma gartee amma warri Suudi Arabiyaatis dhaadachaa jiru kana keessatti akkuma kalee isiniin jee yoo yaadatan taate Suudi Arabiyaan lola kana Yaman irratti gaggeessuu hin dandeessu. Akkasumas namnummaan fedhee gartee isaanii hojii dhaabbatee koolishinallee tahee yoo gartee lola kana gaggeessan taatellee Suudi Arabiyaadhaaf
haala mijaadhaa miti. Inumaatu gartee Suudi Arabiyaan daddaftee karaa manguddoodhaa cawuuf teessii jeetiin dubbadhee ture. Yeroon ammaan tana isinitti haasa'u kana gareen diplomaatonni warra Suudi Arabiyaadhaa cahanii Oomaan dhaqanii Oomaaniin dubbii tana nu gidduutti ilaaluu qabdanii jedhanii Oomaan kadhachaati jiran. Akkasuma sanitti eegaa warri Oomaan manguddummaa Suudi Arabiyaa tana dhagahan booda garee warra Huuthiidhaatis yaamanii diplomaatota isaaniitii wajjin marii guyyaarran tanaa eegalaniiti jiran. Garuu mariin san karaa tokkottuu gartee amma dura hin baane haasofni isaan lameen jidduutti karaa sadaffaatiin haasofni isaan lameen jidduutti eegalameeti jira. Akkuma gartee yaadattanitti karaan sadaffaadhaa gareen lachuutu gartee wal dura teessee kan waliin haasoytuu miti. Garuu immoo warra Oomaaniitu jidduu deema jechuun akkuma gartee warri Iiraan marii gaggeessan keessatti. Kun egaa akkuma Suudi Arabiyaan gartee haala ammaan tana keessa jirtu kanaan inumaatu gartee lola kana gaggeessuu hin barbaanne ifatti gartee isinii himaatiin ture. Dubbiin gaason qofallee odoon taane gareen Yaman keessa jirtu gareen biraa gartee Yaman tana keessa mootummaa sadiifaatu jira isinii himeetiin jira. Gareen Yaman keessa jirtu tan biraa immoo nuutiitu Huutii tanarratti gartee lola banuu qaba jechuudhaan har'aan tana xayyaaraan gartee bikka adda addaa haleeluu isaanii miidiyaan gabaasaati jira. Garuu bikki isaan gartee haleelan amma dura bikka gartee ifan tahiini akka gartee dubbachaa jiranitti wanni gartee haleelaan gareen Yaman tuni Huutii irra goote taballeessiti akka illee nuu hin jirtu jedhaniiti dubbachaa jiran. Akkasuma sanitti gara Suudi Arabiyaatiin lola kanarratti gartee wanni isaan arkachuu jiran takkaa'u gartee injifannoon isaanii hin jirtu. Keessattuu Suudi Arabiyaan gara lachuutu nu gartee yoo ammaan tana Gaazaa kan gurguranne taate ikonomikli isaaniif jabduudha. Akka malee gartee rakkoo keessa galuudhaaf ta'anii politicaliis ammaas political capitalii hin qaban takkaa'u gartee wanni isaan Huutii tana itti mo'uu danda'an takka illee hin jirtu waan Hormuzis cufaa jiruuf jecha keessattuu gaazni gartee oliifi gaddeemu Hormuz keessatti hayyama warra Iiraan malee. San akkasitti quba qabaadhaadhaa keessa gartee oduu deemnu waan takka isiniin garsiisuudhaa keessattuu gartee haleellaa warri Huuthiidhaa Aramkoo irratti gaggeessan. San akkasitti quba qabaadhaadhaa oduu itti aantu takkataniin isinii himu haleellaa ammaan tanaa warri Yukreenii fi Raashaan walirratti gaggeessaa jiran. Lolli Raashaa fi Yukreen jidduudhaa kuni torbaan kana haalaan gartee oowwaa jabaachaati deemaa jira. Inumaatu gartee akka amma dura jirri kun waliin haleelanitti waleelaa jiran jee amma dura isinii himaatiin ture. Garuu guyyaa irraan tanaa warri Yukreenis injifannoo gurguddoo Raashaa irratti galmeessineeti jirre jechuudhaan keessattuu gartee karaa Saayiberiyaadhaa naannoo Raashaan Gaazaa irraa oomishtu san duroonnan keenya ilaa naannoo san dhaqaniiti haleellaa gaggeessaa jiranii jaaniitii dubbachaa jiranii haleellaalee Yukreenii fi Raashaa gidduutti arraan tana gaggeessan keessatti yoo xiqqaate namni 20 ga'u lubbuu isaanii dhabaniiti jiran akkasuma sanitti toora gartee nama 30 oliiti kan madaawee jiru jaaniitii dubbachaa jiran. Kanarraa namni 10 ga'u yoo Yukreen keessatti lubbuu isaanii dhaban taatu gara kaaniin ammoo toora gartee namni 9 ga'u Raashaa keessatti lubbuu isaanii dhaban. Haleellaaleen gara lachuutu ammallee misaayilotaa fi duroonnan garagaraatiin akka malee jabaattee itti fufaati jirti. Kanuma wajjin wal qabatee mootummaan Noorz Kooriyaadhaa gara isaaniitiinis guyyaa irraan tanaa misaayilota garagaraa kan gartee ifii isaaniitiif itti beekaman misaayilota akka ammaan tana Iiraan itti fayyadamaa jirtu kana ifiifis oomishanii Raashaadhaaf dabarsanii akka kannaa jiran gabaasaniiti jiran. Misaayilonni kunis misaayilota gartee kan naannoo gabaabduu haleeluu danda'uu fi akkasumas naannoo dheertuu gartee lafa dheeraa deemee haleeluu danda'u. Keessattuu gartee misaayilota solid state energyidhaan deemuu danda'u takkaa'u gartee gaaza addaatiin gartee kan deemuu danda'u jaaniitii odeessaa jiranii. Kanarratti gaa warra Noorz Kooriyaatiifis injifannoo guddoodha. Kuni inumaatu gartee meeshaalee waraanaa isaan oomishaa jiran kana lola kanarratti gara kana daddabarsanii kannuun akkuma gartee aadaatti magaalaa isaaniif bana jechuu biyyoottan biraatillee gartee akka misaayilotaa fi waan biraatillee isaan irraa bitatan. Garuu
Raashaadhaa fi Noorzi Kooriyaan hariiroo addaa walii qaban inumaatu gartee waraanni Noorzi Kooriyaatillee Raashaa keessa dhufanii Yuukireenii wajjin inumaa qaama tokko ta'aniiti lolakillee akka gaggeessaa jiran amma dura irraa haasofnee jirra jechuudha. Akkasuma sanitti gaa mootummaan Raashaadhaa ammaan tana lola gartee isaan irratti xiyyeeffatan kana keessa naannoo Black Seadaatis kan naannoo baharaa kanas gartee hin irraanfatina naannoon gartee Black Sea kuni geejjiba jabaadha biyyootan gartee akka Tarkiidha Ukraine Raashaa akkasuma sanitti Iraanillee gartee naannoo kanatti hedduu fayyadaman keessattuu guyyaa arraan tana mootummaan Ukraine akka jechaa jirtutti nuti dooniilee meeshaa waraanaa Raashaa irraa fuutee karaa Iraan deemaa jirtu haleelleeti jirraa ja'aniiti ibsa baasanii jiran. Kunis gaa akka gartee breaking newsitti fudhadhaadha oduun tuni oduu haareya ammaan tana gartee faca'aa jirti. Yoo gartee Ukraine haleellaa dooniilee Raashaa irraa meeshaa waraanaa fuutee karaa Iraan deemaa jirtu tana haleeluun isaanii qacellotti kan mirkanaa'u taate guutumatti lolli kun gartee babal'achuusaa kanin amma dura isinii himi. Warreen gartee gaa chaanala kanaaf haaree taatan lolli Yuukireenii fi Raashaa gidduutti gaggeeffamaa jiruu fi lolli Iraan irratti gaggeeffamaa jiru garuma takka isiniin jeetitiin isinii himaa ture. Warreen kana yaadatta yoo mana keessa jiraattan mee mallattoo naa godha. Yeroo gartee adda addaa irra deddeebiitiin isiniin jechaa ture lolli Yuukireeniin gartee gargaaramee Raashaa irratti gaggeeffamaa jiru kunii fi akkasuma san warreen Iraan irratti amma lola gaggeessaa jiru kuni garee takkaan isiniin jedhe. Okay? Yeroo san gartee nama hedduudhaaf ifan ta'an. Amma immoo haleellaan arraan tanaa tuni shakkii takka malee mirkaneessiti jechuudha. Akkana laan nama hedduutu mana keessa jira warreen gartee oduu tan yaadattan. Okay? So gaa amma gaa hogguu laaltan gara lachuutu raa'u hogguu warri Yuukireen ifii isaaniitiif gartee odoo lolarra jiranii lola Raashaa wajjin odoo jiranii dooniilee gartee meeshaa waraanaatiin deemaa jirtu tana haleellaan gartee gaggeeffamaa jiru kuni oduulee torbaan kana tan kaleedhaaf dheengaddallee ani isin himaa ture san keessattuu tan Ameerikaan Raashaadhaan lola kanarratti gartee hirmaattaniiti Iraan gargaaru jirtammoo akkamii dubbiin tun gartee ja'anii gaggaafachaa jiranii keessattuu wanni gartee isaan harka lafa jalaatiin waliin marii godhaa jiran takkaa wal gaggaafachaa jiran san dhugaa ta'uu gartee takkaa'uu waan mirkaneeffachuu dadhaban hogguu taate gara miidiyaatti gartee as bahanii irraa haasawanii jeetiin isin himaa ture. Keessattuu hogguu Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaadhaa Maarko Ruubiyootii fi akkasumas Ministeerri Haajaa Alaa biyya Raashaadhaa guyyaa dheengaddaa marii godhanii turan. Ni yaadattanii miti? Marii hogguu godhan san mariin isaanii guddoon afaanii wal gaafachuudha. Okay? Wal dura ta'anii wanni kuni dhugaadha moo akkamii gartee isin Iraan tana ammallee meeshaa ergaa jirtanii Iraan gargaaraa jirtanii isiniitutu gartee basaasa tahee akkasumatti bikka gartee waraanni keenya jiruu fi bikka biraa gargaaruu jira moo akkamii dubbii tana addanuu baasaati dubbiin. Okay? Kanammoo isaan as bahanii nuti kana mari'anne isiniin hin jaan. Nuti haala naannoodhaa haala maarreedhaa kanarraa gartee marii gaggeessine jedhaniiti miidiyaatti siman. Garuummoo dhugaan lafa jirtu tanafaadha gartee adda baafachuudha. Tanarratti gaa eega Ameerikaanis gartee waan harkatte waan dhageesse eega beekte booda harka isaanii dheeraadhaan Yuukireeniin gartee bikka sanis gartee haleelaadha jechuun waanuma gartee qabxii lafa jirtu jechuudha. Tuni gartee walitti hidhuun barbaachistu ammoo ijaan agarte. Eenyuutu lola kana gaggeessaa jira eenyuutu lola kaan gaggeessaa jira. So tanaafiin isiniin jaa lolli lachuutu garuma tokko. Okay? Ammoo gara tokkoon gartee manguddummaa taphachuunis ni jirti. Gara kaaniin ammoo lola kanaa miti nuti lola kaanii hojii jirra. Gara kana gartee lolli nuti gaggeessaa jirru jechuudha. Deemtee takka ammoo indigooliin taphalachuutu waneen nama dura isinii meeqa caaloo dhageeffadha. Indigooliin taphalachuutu lola galachuutu jechuudha. Okay? Raashaa tana diiguudha. Okay. Gama jalaatiin Iraanii, gama gartee bahaatii fi gama kaabaatiin Yuukireen. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Dur
poolisiin neetoo fi Ameerikaadhaa tan yeroo dheertuudha kan ture takka agartee heerri yeroo dheertuu isaan irratti hojjechaa turan Raashaa konteen godhuudha. Raashaa haguuganii gartee harka keessa galfachuudha. Akka Raashaan hin sossoone godhuudha. Dur akkas ture. Amma immoo hulaa jala gartee waan gahanii jiraniif jecha amma inumaatu gartee Raashaa tana diiguudha. Okay? Akkuma Iraanis gartee diiguudhaaf irratti hojjechaa jiranii jechuudha. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii waan isinitti himaa jiru kan. Warri ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa karaa mana keessanitti dhufaa jirtanii warreen gartee chaanaalli kun isiniif haariyaatis faalaw godha, subscribe godha, chaanaala keessanii bikka gartee burqaan oduu adda addaa irraa dhufu akkasumatti gaa karaa gartee Facebookidhaatii fi YouTube irrattis nun dagatina achirraas ni jirra dhaqaatitii subscribe godha, faalaw godha chaanaala keessanii waliifis daddabarsaa obboleeyyan keenya kabiraatis gartee warreen akka gartee oduun haareeni isaan dhaqqabdu. Akkasuma sanitti waan immigireeshinaas haa taatu, oduu gartee biyya teenyaas haa taatu, oduu addunyaas haa taatu, waan hunda waan haaree gartee yoo dabartee irraa illee gartee akka barachuu dandeessanitti information gartee tottolchine isiniif dhiyeessina san waliif illee himaa isiniin jenna. Aadaa dhalal warreen gartee bikka daddatti irraa amma dhufaa jirtan ogguu dhuftan salaamtaas jaada bikka gartee irraa nu daawwachaa jirtanis nu dhageeffachaa jirtanis babarreessaa mana keessatti as keessatti gartee gaaffiis dhiheessaa yaadaas gartee babarreessaa rakkoo takka illee hin qabu. Tolega, let's see, odoo gartee keessan kukkunnee waan takka takka gartee isin garsiiseetitiin achi booda marsaa itti aantutti achi dabar. Okay, let's see. Okay, akkuma reefun tan isiniin jeetti ibidda gartee na duuba jiru kana guututti ilaalaadha. Kuni Aramcoodha. Suudi Arabiyaa keessatti warri Yaman Huuthiin haleelte jechuudha. Akkanatti gartee balbalaa jira galgala kana. Aramcoon bikki gartee Suudi Arabiyaan yoo xiqqaate gaaza barmiila 4,400 guyyatti irraa baasani. So haleellaan tuni haleellaa sabloodhaa miti. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Karaa gartee wantaatiinis isiniin garsiisa. Okay. Akkuma gartee na duuba gartanitti haleellaaleen tuni ibidda reefuun tanaa kana gartanii jirtanii kun ammoo wantaan gartee saatalaayitiidhaan hogguu ilaalamu bikki haleelamte. Bikka gartee ni gartanii miti. Misaa'ila sadiin dhoonne jechaa jiran isaanii ibiddi gartee tokko bikka kana jira, kaan bikka kana jira, kaanis bikka kana jira. Kana hundaatu gartee waliin balbalaa jira. Kuni economically gartee Suudi Arabiyaa laamsheessuufi. Keessattuu yeroo ammaan tanaa gaasa gurgurachaa hin jiran. Maaliif gara Hormuziinis warri Iraan waan cufanii jiraniif jecha Baabal Mandabis cufaniiti jiran. Amma inumaatu gartee Saudi Arabiyaa wanni takka illee akka hin seenne irraas akka hin baane godhaa jiran jechuudha. Okay? Akkanatti ilaala. So kuni gartee haleellaan isaan gaggeessan kuni misaa'ilaa fi duroonnaniin dhawan. So waan xiqqoodhaa miti. Warri gartee Huuthiidha. Huuthiin ilaamaan tanaa harkaan nyaachuu jira. Warra gartee lola kanaaf isaan lola gartee Suudi Arabiyaa kana hin fedhan kanaa miti inni isaan godhuu barbaadan. Isaan gartee wanni barbaadan Suudi Arabiyaa hombolchuudha. Mootummaa siidhaa garagalchuudha. Lola xixiqqaa Suudi Arabiyaa hojii godhanii biraa deeman kanan fedhan. Warri gartee nu gadhiisaa jechuu jiraniin gartee Ayatullah Mujtabaa Aminiidhaan nu gadhiisii ajaja nurra dabarsii nuti gartee lolaaf qophoonee jirra miilaan dheeyinee jira kana qaqqabnaa jechaa jiran. Warra Suudi Arabiyaadhaan. Dhugaadhaan isiniin jaa. Jarri qophaawee jira. Ammaa miti keessaan qophaawan. Lola gartee amata 5 duraati Suudi Arabiyaa irraa hafalachuu barbaadan. Amma qophaawaniiti ifillee waraana isaaniitis jaaranii ummata isaaniitillee hidhachiisaniiti jiran. Warri kana warri gartee nu gadhiisi jechaa jiru waraanaa miti. Ummata biyyaati. Ummata gartee sanaa keessa jiru. Isaaniitu nu gadhiisi jechuun jira. Ni yaadatanii miti baatii takka dura nuti waraana keetii Mujtabaadhaan yeroo jaanii gartee allegiance godhanii jiran. Nuti waraana keetii siif ajajamnaa gara gartee lolaatti nu afeerii jechaa jiraniin.
Okay? Sana akkasitti qoba qabaadha. Laal irreedduu keessaniif haaree ta'uu mala. Garuu immoo warri Huuziidhaa ammas Yaman keessa waraana sadiifaatu jira. Okay? Waraana sadeen gartee inumaa tokkoffaan kan Suudi Arabiyaadhaan gargaaramu. Kana gartee amma durallee isin himeetiin ture. Gareen san isaanis gara isaaniitiin inumaatu gartee warra Huuzii kana nuutu haleeluu qaba jechuudhaan arra gartee xayyaara dullacha xayyaara dur gartee Suu 23 illee kaafatanii gara gartee sanaadhaa oofanii turanii. Bikki isaan gaa haleelan amma dura addan beekamu isiniin garsiisaa isaanii gartee ni gartanii miti akka gartan kanatti ilaal xayyaara kana kaafataniiti deemneeti gartee warra Huuzii kana haleellaa jechuudhaani gareeleen tuni garee gartee warra Suudi Arabiyaati garuu immoo warra Huuzii kana gartee shororkeessitoota yaaniin warri Suudi Arabiyaan deeggartu. Okay? Warri Suudi Arabiyaan deeggartu garee Huuzii tana shororkeessitoota yaaniin. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Haleellaaleen gartee isaan ammaan tana irratti gaggeessine jechaa jiran naannoo gartee Mariibii fi akkasumas san Aljawaafaa jedhaniin warreen gaa akkanaa kun gartee humna adda addaati ifii isaaniitiifuu gareen tuni gaa hammam takka akka humna qabdu laal dhugaa yoo dubbanne Huuzii hin geessu. Okay? Yoo humnaa Huuzii hin geessu. Yoo hidhannootis Huuzii hin geessu. Huuziin akkuma gartee warra Hizbollaatti waraana jabaa qaban waraanni isaanii warra Iiraaniin deeggaraman warra Iiraaniitu leenjiseefis lola kanarratti gartee lola miilaatis haalaan godhuu danda'a. So akkasitti gartee quba qabaadhaa isinii jechuu barbaada. Gara kanarratti gartee hogguu as deebinu gaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti reefuun tana dubbii himaan waraana waliigalaa kan Huuziidhaa ibsa isaanii gartee dhiheessaniiti jiran. Haleellaalee gartee nuti gaggeessine kana keessatti dura dursoo opereeshiniin nuti gartee warra Suudi Arabiyaa irratti gaggeessine galma nuu gaheeti jira. Marsaan kun xumurameeti jira jaaniiti ibsa baasanii jiran. Yoo gartee Suudi Arabiyaan kun isaaniif kan hin geenye taate marsaa itti aanutti lola addaa gaggeessuudhaaf qophiin teenya gartee jabaatteetuma itti fufti jechuudhaani ibsatanii jiran. Akka gartee asirratti agartanitti isaan bikki irraan tana haleelan jasaan bika jaaniin tuni bika gartee Araamkoon warshaa gaazaa guddoo irraa qabdu akkasuma sanitti gartee yaambuu naannoo jaaniinis haleelaniiti jiran bikka lachuuti gartee bikki isaan haleelan bikki reefuun tana footoo irratti isin garsiise tabalbalaa jirtu jasaan qofa. Okay? Footoon gartee naannoo kanaa amma duran baane garuu immoo jarri kuni himachaati jiran jechuudha. Tanaa jidduu haleellaan Suudi Arabiyaan gartee warra Huuzii irratti gaggeessite Aayilaandii warri Yaman harkaa qabu tan gartee reetsiirra jirtu aayilaandii isaanii lama dhawaniiti jiran akka gartee oduun achirraa baatu jechaa jirtutti warri Huuziidha aayilaandii saniini poortii reetsii tana bika gartee kalee dooniilee warra Yaman dooniilee warra Suudi Arabiyaa itti haleelan achirraa operate godhanii achirraa gartee waraanni isaanii achi taa'ee achi control godhanii jaanii waa yaadaniif jecha bikka san haleelanii jaaniiti odeessaa jiran. So akkasitti gartee sanis quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduu biraa takka jirtaniin isin garsiisuu barbaadu. So akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Suudi Arabiyaadhaa garasiitiin garee itti gaafatamaan gartee itti olaanaan ajajaan Huuziidhaa isa kana akkuma gartee na duuba gartan kanatti gareen amma warreen gartee bikka bu'oota warra Huuziidhaatii fi Suudi Arabiyaadhaa marii gartee karaa furmaata lola kana itti dhaabanii walii galan irratti hojjechuudhaaf manguddummaa Oman yaammatteeti jirti Suudi Arabiyaan manguddummaa tanarratti gaa akka gartee ifiif biyya lola kana eegaltee odoon taane akka gartee warri Huuziidhaa lola isaaniirra banetti manguddummaa yaammatan. Tanarratti gaa Oman akkuma amma duraatti gartee jiddu jireessatti takka gartee odoo garee takka hin deeggarretti marii gartee bananiiti jiranii mariin isaanii yeroon amma isinitti haasa'u kana gaggeeffamaati jirti. Yeroo gabaabduu keessatti ibsa miidiyaadhaaf ni godhan jaaniiti odeessaa jiran keessattuu gartee yoo waan takka irratti walii galan taate. Ammoo akka oduun deemaa jirtutti warri Suudiidhaa
biyyoottan Arabaa kun gartee lola kanarratti hirmaatanii keessattuu United Arab Emirates isaanii wajjin akka Huusii dho'itu barbaadan. Tanaafin isinin jaadheen gadda gartee yeroo diplomaatonni warra Saudi Arabiyaatii fi warri United Arab Emirates akka gartee warra amma jaalala eegalatti footoo walii laayikii godhuu eegalanii je'eetitiin isin himaa ture. Keessattuu gartee isaanii footoo durfaa waliin ka'an warreen gartee aangaa'ota keessa ta'anii gartee itti aantoonni mootummaa vice presidentii fi akkasumas gorsoonni Saudi Arabiyaa fi warreen gartee United Arab Emirates hogguu gartee footoolee durfaa gartee baasanii walii laayikii godhan gabaabinatti akka gartee isaan lachuutu hariiroo nagayaa takkatti achi tarkaanfachaa jiran garsiisuudhaaf keessattuu gartee karaa dippiloomaatiitti wanni xixiqqoon hundinuu gartee maana qabdi akkanumatti gartee nagee footoo walii laayikiin godhanii garuu immoo haasawa gartee lafa jala deemaa jiruutu isaanilleen amma karaa tokkotti gartee walitti as deebi'aa jiran fakkaatti jedhaniitii odeessaa jiran. Okay? San akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay, itti aansuudhaan oduu addaa takkataniin isinii qabu. Tunigaa oduu ajaa'ibaatii biyya Hindii keessa irratti. Na dhagaa jirtanii warri gartee ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa. Oduun ammaan tana isinii himu kuni biyya Hindiidhaati. So biyya Hindii keessatti torbaan irra dabarre kana hiriirri guddaan keessattuu kan barattootaan eegalame. Barattoota high school fixatanii akkasumas kolleejii seenuudhaaf fatanaa itti gartee qophaawaa turan qormaata itti gartee qophaawaa turan qormaanni isaanii karaa hin taaneen dura gabbaasaniitu turan. Akkasumas sanitti namni hedduun gartee sababa sanitti lubbuu isaanii tana dhabaniitu turan. Takkaa'uu ifajjeesaniitu turan. Barattoonni jechuudha. Barattoonni ifajjeese keessaa toora gartee nama biyyattii guutuu keessatti toora nama 22 gahaniitu turan. Kun egaa ummata barattoota biyyattiidhaa akka jirutti haalan gaddisiisuudhaan inumaatu gartee hiriira bahanii turan jechuudha. Guutumatti biyya Hindii keessatti. Keessattuu magaalaa guddittiitti namni gartee kumaatamaan gahu eega gartee hiriira bahan booda hiriira kanarratti warreen gartee paartiilee adda addaa keessattuu warreen CJP jedhaniin dhaabbanni gartee CJPdha irratti hirmaataniitu turan. Dhaabbanni CJP kuni maqaan isaaniitillee gartee maqaa ajaa'ibaati. Garuu gartee irratti hirmaataniitu turanii hogguu gartee bika kanarratti hirmaatan aangaa'onni warreen paartii sanii achitti qaqqabamuudhaan mana hidhaadhaa galanii turan jedhee gartee isin garsiisaatiin ture. Inumaa gartee waan ajaa'ibaati. Inumaa wanni gartee karaa barattootaatiin jecha gartee karaa hiriiratti jijjiiramte san barattoota qofa odoon taane rakkoo adda addaa tan biyya san keessa jirtu. Keessattuu waa'ee gartee ikoonomiidhaa barattoonni hogguu giraajuweet godhan booda hojii argachuu dhabu. Rakkoo gartee haala ammaan tanaa keessattuu gartee waa hundinuu qaala'uudhaan qaala'insi gartee ammaan tana deemaa jiru kuni biyyattii keessatti inumaatu gartee nuti haalaan rakkachaa jirra ja'anii waan gartee qormaataati hojii walitti ida'anii Prime Ministerticha biyyattiidhaa muuditti gartee inumaa mana isaa dhaqaniiti achitti hiriira guddaatti ba'aa turan. So eega gaasan gaggeessan booda guyyaarraan tanaa garuu hiriirri san isaanii firii uumeeti jedha. Firii san irratti itti gaafatamaan mana barumsa biyyattiidhaa takkaa gartee ministeerri education ministeriin guyyaarraan tanaa aangoorraa if gadhiiseeti jira takkaa gartee aangoorraa ari'aniiti jiran. Kuni eega PJP'n aangoo fudhatte. Amata 12 dabre kana eega gartee muudiin biyya san bulchaa ture keessatti yeroo duraatiif amata 12 keessa yeroo duraatiif ministeerri aangoorraa ari'amuun tan duraati. Inumaatu gartee warreen barattoonni san yeroo dheertuu keessa gartee waan akkana takkaa gadi hin geessine kuni akkanatti gartee mootummaan yaada keenya dhaga'uudhaan rakkoo teenya hubachuudhaan ministeera gartee barumsaa hojiirraa ari'uun kuni injifannoo guddoodha jedhanii akkasitti mootummaa wajjin gatta'anii guyyaarraan tanaa marii godhaniiti turan. Marii san irratti rakkoo adda addaa tan gartee barattoonni dhiheessan
keessattuu karaa gartee CJP-dhaan gargaaramtee gartee barattoonni kun dhiyeessan mootummaanis fudhanneeti jirra rakkoo teessan tana inumaatu gaafiilee gartee isin dhiyeessan tana karaa hojiitti yeroo gabaabduu keessatti jijjiirra akkasuma sanitti warra isin gaafiilee teessan tana furmaata godhu gara gartee education ministeritti ol dhiyeessina jechuudhaani gaaffii barattootaa san deebisan jechuudha. Guutumatti gartee wanniin oduu tana isiniif himuuf akkumaan gartee amma dura isiniin jechaa ture keessatti yeroo hedduu rakkoo gartee poolitikaa biyya teenyaati wajjin hogguu waliin laalle paartiileen biyyattiidha waan ummanni irraa iyyaa jiru waan ummanni irraa rakkachaa jiru sanirratti gartee ida'amaniiti waan biraatis ummataaf hojjetanii hogguun isiniin jiru akka gartee jara CJP kanaa jechuudha. Isin galtee gabaabinatti akkanatti gartee rakkoo ummataa tan biyyattii keessa jirtu tana laalteeti ummata cinaa dhaabbattee akkasitti ummataaf furmaata goota malee odoo rakkoo ummataa gartuu rakkoo ummataa dhiiftee gartee oofisa owwaa keessa teessee takkaa'u gartee biyya adda addaa keessa deemtee nageewuma gartee sooshaal miidiyaa irratti waa barreessuudhaan takkaa'u waraqaadhaan gartee waa gabbaasuudhaan jijjiirama takkallee ummataa fiduu hin dandeessu. Yeroo gartee ummanni rakkoo qabu ummata cinaa dhaabbattee rakkoo kanaatu jira rakkoo teessan tana qofa odoon taane waan biraas gartee waliin furmaata godhuu qabna jechuudhaan gartee akkasitti dubbachuu danda'uudha qaban. Jijjiirama akkanaa kanaatu gartee ummataas biyyaas karaa gartee guddinsaatti achi garagalche jechuudha. Kana keessatti gareen gartee arraan tana injifannoo tana barattoota wajjin galmeeffatte CJP'n paartiin gartee biyyattiidha. Inumaatu gartee isaanuu carraa kan itti fayyadamanii nama hedduu gartee warreen biraatis akka rikruut godhan akka gartee karaa poolitikaatti asiisan rakkoota akkallee jijjiiramni gartee akka uumamu godhuudhaaf hojiin guddoon gartee akkanatti uumamaa deemti jechuudha. Tana gartee akkasitti hubadhaadha. Gara gartee oduu itti aantuttiin isinii dabra dhiyaadhaa harka keessanii garuu taaptaa godhuu hin dhiisina. Okay, itti aansuudhaan let's see. Oduu Iraanitti ichi garangalle oduu takka takkaan isin himuu barbaada dursoo. Oduun gartee oduu Iraanitti ichi garangalle. Okay. Let's see. Okay, durso tanamiti. Durso breaking news irraa eegalla. Akkuma gartee na duba gartan kanatti edda galgala pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump bikka gaazexeessonni White House hojjetaniif hiraata gartee amatu qopheessaniitu jira. Kan gartee baatii April keessa gaggeessaa turan san sababa achitti shororkaan takka takka uumamteef jecha guutuutti gaggeessuu hin dhaqabne ture. Garuu immoo bikka haayaa hiraata sanii eda godhaafiiti ture. Hiraata sanii irratti Trump kunoo akkana duuba gartan kanatti dhiyaatee haasoo garagaraa inumaatu gartee akka gartee nama jookii haasawutti takka jookii godhutti yeroo hedduu hiraattota gartee achii kanatti pirezidaantoonni gartee dhiyaateetti jookii adda addaa gartee warreen isaa hojii dorgomuu fi takkaa gartee warreen isaa hojii dorgomaa turee fi warra ammallee dorgomuu barbaadan yoo jiraatan irratti gartee haala yerootis laalanii jookii adda addaa irraa godhanii warreen gartee gaazexeessota achi taa'ee gartee hiraata nyaatu kanaas hiraata nyaachisanii akkasuma sanitti kokkofalchiisaniiti gartee achirraa deeman. Kana irratti gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump inumaa gartee ummata kokkofalchiisuu dhiisaatii bikka gartee ummata akka malee qaanyeessee ifii isaatiif illee if qaanyeessee namni hedduun gartee pirezidantiin dhiiroo sammuu isaati gartee dhabe immoo rakkoo qabamoo jedhanii gartee hamma takka gartee hamma
if yaadan takka takkaa'u if shakkan takka isaan godheetu ture. Haasoo isaa san keessatti waa hedduurraa haasawee namni gartee mana san keessa ture irra hedduun isaanii isaaf kofluu hin turre inumaatu gartee cinaan isaanii kofla sodaadhaa takka gartee kofla rifaatuufaa koflaa fi turan yoo gartee akkasitti ifa sinii ta'e kofli rifaatuutis ni jira yoo beektanii kofla rifaatuutii fi kofla sodaafaa gartee isaaf koflaa turan jechuudha. Duba gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka gartee lola Iiraan kanarrattis wanta takka je'eeti jira keessattuu nuti lola kana haalaan injifachaa jirra. Mootummaan Iiraan yeroo ammaan tanaa inumaa gartee haleellaa nuti irra gaggeessaa jirruun haalaan rakkataniititi akka gartee nuti isaanii hojii marii goone diilii godhan irratti gartee nu kadhachaa jiranii. Iiraan bikka gartee seentu dhabdeeti sodaadhaan bilbilaan illee gartee halkanii guyyaa na rakkaa jiranii. Nuti gartee isaanii wajjin diilii godhuudhaaf qophiirra hin jirru. Hamma isaan gartee diilii nu wajji godhuudhaaf as dhufanii gartee as bahanii nu gaafatan je'eeti gartee pirezidaantiin haasawaa jira. Kana ilaalchisee warri Iiraanis gartee yaada isaanii ibsachaatti jiranii waan gartee isaan jechaa jiranirraa isiniif hima. Garuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa achitti hin dhaabne inumaatu akka inni jechaa jirutti ani filannoo itti aanu marsaa afuraffaatiif marsaa afuraffaatiif filannoo irratti gartee ida'amuudhaaf hin deemaa jechuudhaan kalooyitaa gartee Trump 2028 jettu kaayyateeti jira. Akkuma gartee na duba gartan kanatti 2026 miti kuni ija teessanillee qacoloon laalaadha. Iji warri gartee xiqqoo gartee wanta 6 isinii fakkaatte 6dhaa miti kalaxaasii miti 2028dhaaf gartee filannoodhaafin dhihaachuuf deemaa naquba qabaadhaadhaa je'eeti gartee gaazexeessota achi keessa jiru san hundatti gartee himatee jira jechuudha. Okay? Cinaan keessan pirezidaantiin jookii godhu jira jechuus ni dandeessan. Pirezidaantiin jookii godhutu hin jiru. Okay? Ani waan Trump jookii irraa godhu isiniif hin hima. Waan inni jookii irraa hin goones isiniif hin hima. Pirezidaant Trump filannoo itti aanu kanaaf yoo gartee ammarraa takkaa'u gartee filannoo baranaa Noovembar booda irraa ilaa hanqa gartee filannoo itti aanu sanitti ilaa hanqa inni aangoo irraa bu'utti yoo yaada jijjiire malee pirezidaantiin Ameerikaadhaa filannoo 2028tiif akka filatamuu barbaadu. Ifatti gartee amma duraa isarraa illee odoo hin taane warreen biraatillee dubbataniiti jiranii akkasuma sanitti afaan isaatiin illee dubbateeti jira amma dura. So isinitti gartee booda surprising ta'ina. Namni cinaan gartee Ameerikaa keessa namni amatuma 8 qofaaf ce'uu danda'a. Akkas jechuun wanni akkasii san ni jirti. Haasawni akkasii san ni jira. Garuu immoo heerarra hin jiru. Pirezidaantiin akka jechaa jirutti akkaataan ani filannoo sadaffaatiif itti dhiyaachuu danda'u. Kuni marsaa afuraffaati jechuudha. Marsaa 3 ce'eeti 2 irraa injifate. So amma ceensi kuni sila akka heeraatti hin danda'u jechuudha. Heerri immoo guutuutti gartee pirezidaantiin ogguu 3 ce'uu danda'u jedhu hin jiru. Saniifuu gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo hundaa gartee qaawwa barbaada. Qaawwa gartee luphool jaaniini luphoolii tana barbaadeeti luphoolii qaawwa saniin gartee keessa seenuu barbaada. Namni kuni nama urmii isaa guutuu qaawwa jiru laalee waa itti fayyadamaa as ga'e. Sanarratti gartee looyoroota gurguddaa akkasumas Supreme Courtis maajoritiidha qaba. Karaa kanarratti gartee waa jijjiiruu ni danda'ani ni danda'an. Heera biyyattiidhaa jijjiiruu ni danda'ani ni danda'an. Yoo fedhe chaalenjii godhuu danda'a jechuudha. So kana obboleessa keessan amma isinii himeeti jira. Waan haaree ammoo fuuldura waliin arguudhaaf teenya. Saayidii kanarraa addaatu jira. Saayidiin kanarraa addaa ha jiru keessin gartee hubachuu qabdan. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa yoo gartee filannoo itti aantu kana akkuma gartee aadaa biraatti filannoo dhiisee gartee ayyee anis amma booda gaa yeroon tiyya xumurtee jirti jedhee kan aangoo irraa gabbuu taate guutumaa guututti mana hidhaa seena. Tana shakkiin godhinaa. Garuu immoo warreen gartee dimokiraatiidhaa kuni isa kana fuudhanii mana hidhaadhaan ni geessan jechuu irratti ani dhibba isaanitti amanu. Garuu isaan kun gartee afaaniin akka uummanni barbaadutti akka gartee inni isaa fi warreen isaa hojii hojjetanii fi warreen biraatis guutumatti mana hidhaadhaa seenuu danda'an ragaa adda addaa gartee hojjechaati jiran.
Okay? Ragaa adda addaa galmeessaatii jiran. Sana akkasitti quba qabaaddaadha. Garuu gartee akka yeroo nu kannitetti yeroo biraa irraa haasofna ammaaf ammoo tana quba qabaaddaa. Okay? Tanaatanii gidduu haasoo gartee Iiraan kanatti hogguu deebinu pirezidantiin Ameerikaadhaa warri Iiraan kun gartee halkanii guyyaa diilii godhuudhaaf nu cinqaa jiranii nu rakkaati jiranii. Ani gartee isaan kun diilii ammaan tana godhuudhaaf qophiirra jiran natti hin fakkaattuu je. Garuu immoo warreen gartee aangaa'onni isaa takkaa'u gartee warri inni ergate dipiloomaatonni Iiraanii wajjin akka marii godhu jiran akka gartee wal mari'achaa jiran ifatti dubbateeti jira pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa kaleedhaatis. Okay? Dubbachuu birallee dabree inumaatu gartee dubbachuu birallee dabree gartee pirezidaantiin akka gartee inni jechaa jirutti yeroo ammaan tanaa waliin haasawaati jirraa garuu immoo isaan kun marii godhuudhaaf qophiidhaa miti jechaa jira. Okay. Sagaleen ni jirti warri mana keessa jirtan. Warri na dhagaa jirtan sagaleen ni jirti. Okay. Yeah. CTN, thank you. Diadu, welcome. Lal. Okay. Naagalee laal yeroo takka takka OPDO takka takkaatu dhufee akkasitti gaa ni jira miti sagalee jaa waan if shakkituuf weeytaa hin dhageessu OPDOon takka takka gurran qabdu gurri isaanii gartee gaafa TPLF angorraa kaate gaafa san duute amman dhageen akkas warri gartee gaafa TPLF angorraa kaate angoon isaanii gurri isaanii duute hin dhageen garuu bilbila isaanii gartee odoon tolfanne akka gartee bilbilli keenya takkaa'u gartee sagaleen teenya rakkoo qabdutti fakkaatti sanii miti. Warri mana keessa jiru tanaafuu isinuu ni beektan. Itti fufna oduu teenya pirezidaantiin gartee akka jechaa jirutti dhugatti gartee nuti Iiraanii wajjin marii godhuudhaaf qophooyneeti jirra garuu immoo isaaniitu gartee marii godhuudhaaf hin qophoyne ammoo nu kadhachaa jiranii jechuu jira. Beekaa pirezidaantiin waa lamaa sadii yeroo takkatti dubbachaa jira. Yeroo takkatti waa lamaa sadii. So kanarraa gartee isin suutuma dhageeffadha akkuma gartee amma durallee adda babaasee isinii hime san afaanuma san haasawaa jira. Okay? Tana jidduu arraan tana dipiloomaatonni warra Iiraanis ibsa baasaniiti jiran. Akka ibsa isaan baasanitti Ameerikaan lola kana ni dhaabne jettee nu kadhachaa jirti nuti lola kana hin dhaabnu jedhanii arraan tana dubbataniiti jira. Laal. Politikaan ammayyaa akkana deema. Hogguu gartee asii pirezidaantiin Ameerikaadhaa dubbate warri Iraanis daddafanii deebisan. Isin galtee politikaan akkana deema laala. Wanni nuti gartee garee teenya irraa barbaannu gaara keessa jirtu haa taatu tabiraas haa taatu akkana gartee faxinatti deebisu rakkoo jirtu irratti gartee ibsa baasuu qofa odoon taane as baatee dubbachuu danda'u. Okay? So akkanatti deebisaniiti jira warri Iraan. Gabaabinatti gartee wanni pirezidaantiin jechaa jiru sobaa jechuu jiran jechuu laal dubbii isaa guutuutti jala balleessu jiran jechuu. So kana eegaan isinii hime booda odoo gartee keessa gadi hin buune dubbii gartee Iraanii fi Ameerikaa tana gidduutti waraanni Iraan arraan tana gara isaaniitiin qormaata gartee guyyaa 12 dabre kanarratti gaggeessan. Okay? San gabbaasaniiti jiran. Keessattuu akkuma gartee na duubatti arkitan kanatti guyyaa 12 dabre kana keessatti lola Ameerikaa irra gaggeessine biyya Joordan, Iraaq, Kuweetii fi Bahareen jidduutti jechuudha. Akka gartee isaan jechaa jiranitti yoo xiqqaatte xayyaara Ameerikaadha. Okay? Habbaa 10 takka barbadeessineeti jirraa jechaa jiran xayyaara lolaa habbaa 10 takka. Okay? Akkasuma sanitti xayyaarri gaafuni xayyaara gartee lolaatii fi heelikooptariis waliin jira jechuudha. Firii 10 takka barbadeessineeti jirraa. Kaan ammaasis duroonnanii fi gartee waan xayyaarota duroonnan kan basaasaatii fi kan lola gaggeessuus habbaa 17 barbadeessineeti jirraa. Kana keessatti xayyaarota gartee akka F-15s kajaaniin kan gartee C-17 inumaatu gartee P-8 jaaniin xayyaaronni kun gartee C-17 kana irra deddeebi'ee isin himeetiin jira. Kuni gartee gaasteeshina samiirra deemu jechuudha. Xayyaara guddaa gartee gaaza waraana Ameerikaa xayyaarota Ameerikaatiif samiirratti kan nuufsanii
akkasumas gartee P-18 kuni gartee xayyaara meeshaa gurguddoodhaan deemuu danda'u. Kana hundaa'u gartee guyyuma 15 dabre kana keessatti barbadeessinaa jirra jechuu jiran. Oduu tana eenyu jechuu jira? Waraana Iiraan. Akkuma gartee asirra gartanitti IRGC dhaatu arraan tana ibsa isaanii kana gaggeessaa jira jechuudha. Warreen gartee Iiraan kanan goone jettanis akkasitti gartee fudhachuu yoo gartee shakkitanis fudhachuu ni dandeessan. Kanarratti gartee ani isinumaafin himu jira. Isin ammoo waan gartee gaasilaa gartee amantanii dhiistan isinitu gartee adda baafachuudhaaf wanta jechuu danda'a jechuudha. Dubbiin gaachitti hin dhaabbanne inumaatu waan hin kalee isinii yoo yaadattan mootummaan Ameerikaadhaa kaampaanii saatalaayitii guddoo tan biyyoottan gartee Yurooppii keessa jirtu tan footoolee gartee jiddugaleessa bahaa tana kaaftee oomishtee takkaa gartee kaaftee gurgurattu. Guutumaa guututti gartee akka hin kaafne dhoorkanii jiraniin isiniin jedhe. Kun immaasis wanni irraa dhufeefis haleellaan Iiraan Joordanii fi khalees isinii meetiin ture miti eerpoortiilee adda addaatii fi gartee kaampiilee waraana Ameerikaa dhatee isaan dhawaa turan san eenumaa gartee Iraaq irraa eegalanii Joordaniis Kuweetis Bahariinis naannoo kana hunda keessatti gartee lolli gartee Iiraan gaggeessaa turan lola gartee akkaataa laafaatti ibsuu hin dandeenye. Maaliif? Lolli kuni lola gartee guutumaa guututti Ameerikaa waan gartee jiddugaleessa bahaa keessaa qabdu barbadeessuudhaati. Inumaa gartee warri Iiraan lolli Iiraan gaggeessaa jirtu kuni lola is a war of attrition jaaniini lola gartee Ameerikatti lola kana qaaleessuudha jee khalee isinii meetiin ture. Loluma kana guutumatti qaaleessu. Feetu gartee meeshaa tana hunda gartee duraa fixuudhaan lola kana lafarra dheereessuudhaan kafalli adda addaatii fi meeshaadhaa fi waan hunda gartee kana hunda Ameerikaan hogguu waliin laalte inumaa gartee lolli kuni nuuf faayidaadhaa miti jechuu gartee akka danda'anitti. Inumaa oduu takkatanii reefuun tana argee na kofalchiistee haalaan na kofalchiistee akka malee gartee koflaatiin ture ogguun oduu san dubbise. Akka gartee oduu san jettutti dhugaan isin hin jaa hedduudhaan koflee kun gartee oduu san dubbise. Let's see. Oduun san akkam jetti waraana Ameerikaatutu karaa gartee soorsiidhaatiin oduu tana gadhiise. So oduun amma gartee miidiyaaleen Ameerikaa irraa haasawaatii jiran. Inumaatu oduun san maal jetti isinii fakkaatte haleellaalee gartee mootummaan Iiraan biyyoottan afraniin amma isinii hime kana keessatti guyyaa 15 dabre kana gaggeessaa jiran Ameerikaan beekaati diroonnanii fi misaayiloota Iiraan kuni akka gartee haleellaa tana godhu itti dhiifne jechaa jiran. Tana isinis gartee akkuma nani dhagee kanatti akka dhageessaniif isinii hima. Beekaati akka kaampiilee waraanaatii fi inumaatu gartee waraannan keenyaa fi bikka gartee adda addaa tana hunda akka haleelu beekaati itti dhiifne jechaa jirti Ameerikaan. Maalii fi jaanii gartee huu gaafatan misaayiloota kan gartee akka takka gartee air defensiin keenya rasaasa air defensiitu duraa dhume misaayilootatu gartee duraa dhume misaayiloota kana gartee xiqqeeffachuudha qabna jenneeti dhiifne jechaa jiran. Dubagaa ani hedduudhaan koflee inumaatu gartee yoo lubbuullee kan namni sirraa muru taate waan akkanaa gartee as baatellee hin dubbattu. Takkasan dursoo takkasan akka gartee waraanaatti beekaati gartee itti dhiifne jettee wanni ati dubbattuuf takka asirratti gartee eenyuuf wanni ati dubbattu kuni eenyuuf gartee akka poointii ta'u takka'u eenyu gartee akka waan kana jala deemuu barbaaddeeti. Gara kaaniin haleella gartee Iiraan gaggeessaa jirtuun akka gartee inumaatu nuti qabuu dadhabnee jirra jechuutu irra wayyaadha. Sanirra beekaati itti dhiifne yogguu jettu. So wanni Iiraan godhaa jirtu dhugumatti gartee haleellaa jajjabduudha jechuu beeka. Akkumaan isiniin jee tuni gartee lola it's a war of attrition jaaniin isin jee lola kun gartee Ameerikatti lola Ameerikaa kana idduutti qaaleessuudha wanni isiniin jee laal akkuma gartee arraan tana waraan miidiyaan gartee Ameerikaadhaa gabaasaa jiru kanatti kuni oduudhaanii gabaasaa jiranii beeka waan gartee artikilii dubbise qofaa miti oduudhaanii gabaasaa jiran. Waan ajaa'ibaati yoo gartee arkitan olii gad deemaa jirti arraan tana akkamittuu baatee kun nuti waraana beekaatitti dhiifne akkamit jetta
kaampii waraanaa afurii oli lakki biyya afurii oli haleelaa jiran yoo xiqqaatte gartee kaampii 12 oli tan Ameerikaan Iraan haleelaa jirtu. Haleellaa tana qofa odoon taane Iraan guyyaarraan tanaa gabaasa gartee isaan baasan keessaa bikka CIA'n kaampii irraa qabdu 12 ol haleellee jirraa jechaa jirti. Okay? 12 ol. CIA'n kophaa gartee kaampii qabdi. Kaampiin CIA tuni irra hedduun siidhaan hin beekamtu. Okay? So, kana hunda waliin laala. I don't know waan gartee jirru kun jechaa jiru naaf hin galle dhugaan isin hin jaa. Ajaa'iba hedduun ajaa'ibsiisan dhugaan isin hin jaa hedduudhaan ajaa'iba oguu gartee akkas jaanii gabaasan. Okay, but guutumatti gartee wanni isin hubachuu qabdan lolli kuni akka nuti barbaannetti deemutu hin jiru. Okay? Injifatamaa jirra, ragaa guddoodhaatu jira, akkasuma sanitti gartee akkaataan nuti gartee daddafnee keessaa baanus hin jirtudha. Yoo gartee akkasitti laaftutti gartee yoo hawwatan taate. Ammoo dubbiin sanii oli. Silaa'uu fuuldura keessa gartee irraa waa hedduudha baruu teenya ammaas beekaa Ameerikaan gartee waa hedduudha dhorkaa jirti akka gartee ifatti asiin baan. Okay? Okay. Itti aansuudhaan lakkii tanatti deebina. Okay, haleellaa tanaas gartee ilaaluudha qabdanii. Tuni bikka kana gartee amma duraas isin himee dhengadda halee isin himeetiin ture. Okay? Yoo yaadattan bikka gartee warri kaampaaniin Amazon AI centeriidhaaf gartee data centerii adda addaa kan jiddugaleessa bahaa keessaa qaban kan Bahariin keessa jiru, kan Kuwait keessa jiru warri Iraan haleelaa turaniin isin jechaa ture. Okay? Irra deebi'anii guyyaa kaleedhaa edda galgala marsaa lamadaatiif kan Bahariin keessa jiru gartee kan duraanii kana fakkaata. Eega haleelame booda akkana fakkaata. Okay? Akkanatti gartee warri Iraan waraana Ameerikaa qofaa miti. Guutumatti gartee warreen waraana Ameerikaadha gargaaraa jiru. Data centerii adda addaa kana gartee kaniin amma dura waa'ee data centerii kana isin himeetiin jira. So kan hunda gartee akkanatti haleelaa jiran. Haleellaan tuni gabaabinatti gartee karaa biyyaatti gartee inumaatu isin waraana Ameerikaa kana gargaaraa jirtanidha. Data centeriin gartee biyyoottan Arabaa kana keessa taa'u yeroo hedduudha. Kan gartee waraana gargaaruu, kan basaasummaa gargaaruu akkasuma sanitti information guuran kana kan qabee fi taa'u jechuudha. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Warri Iraan kan hunda ni beekan. Warreen Iraanii hojjetu, warri Iraanii hojii hojjetus kan hunda ni beekan. Saniifi gartee akkanatti irra deddeebi'anii haleelaa jiran. Okay? Dubagaa tanaatanii jidduutti wanni takka gartee tanallee isinii himeetiin jira. Tuni gartee kaargoo warri Iraan haleelanirraa warri Ukraine haleelan tanii reebuun tan isinii hime keessattuu meeshaalee waraanaa tan Iraaniif dhiyaachaa jirtu mootummaan Ukraine haleeluudha. Akkasuma sanitti gartee pirezidaantii Ukrainiitu ifatti dubbachaa jira. Kanaaf warri Iraan deebii akka godhaniif shakkii takka illee godhina. Deebii ni godhaniif. Okay. Oduu itti aantu keessatti oduu takkataniin isin garsiisuu barbaadu. Amma dura gartee lola karaa bahaa kanatti gartee lola addaatu ta'uudhaaf ta'a jeetitiin isin himaa jira. Takkaa gartee qophii gurguddoodhaatu ta'uudhaaf ta'a jeetiin isin himaa jira. Keessattuu biyya Chaayinaatii fi Ameerikaa jidduutti. Kanarratti gartee waan takka takka tan deemaa jirtu. Dhiheenya kana oduu takka gartee kana finxa isiniifin irraa himaa jira. Garuu gartee keessa gadi hin buune finxaan isin irraa himaa ture. Inumaa gartee hoggaa waraanni Chaayinaa faan dooniilee biyyoottan Filipiinii fi akkasumas naannoo sanitti gartee karaa deemaa jiran bishaan faa itti banuudhaan ajaja gartee itti kannanii as duuba karaa kana deemuu hin dandeessan faa jaanii dhorkuudhaan waan akkasii jeetiin gartee isin himaa ture. Okay? Arraan tana garuu waraanni Chaayinaadha akkuma gartee na duuba gartan kanatti
these are wanni kuni doonileen tuni gartee doonileen tuni amphibious assault ship jaaman. Okay? Doonileen tuni akkana gartee 3-4 faa deeman. Xiqqin diimaleen deeman yeroo hedduudha. Doonileen tuni tanuma lolaati jechuudha. Okay? Doonileen tun ammas hogguu deemtu isaan duuba gartee doonii guddoo tan markaba guddaa gartee markaba gaa doonii fi markabni kunis adda addaa markaba guddaa kan xayyaarota gartee helikoophtarii fi akkasumas jettii lolaatiin deemtuutu isaan duuba deema. Okay? Samii irrattis gartee akkasitti gartee dooniileen xayyaaronni lolaa kuni samii irraas deemeet gartee jara kana eega. So guutumatti wanni takkallee nu gartee samii irratti isaan kana dhowuu hin dandeessu. Isaan ammoo waan gartee isaan dura jiruu fi bikka gartee haleellaa irra gaggeessan jechuudha. Arraan tanagaa waan ta'een isinii hima mootummaan gartee Chaayinaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti dooniilee lolaa jechuudha guutumatti. Tuni humna lolaati. Wanni gartee ammaan tana bahar irratti gaggeessan kuni humna lolaati. Okay? Akkuma gartee asirra gartanitti two type of 07 amphibious warfare ship yogguu ja'an dooniilee kanaa tana gartee kan habba jahaa jechuudha. Okay? Tuni akkanatti gartee qaamni tokkichi kuni dooniilee 3 tanaa fi okay? 3 gartee asirra gartan kanaa fi doonii guddoo akkasumas xayyaarota lolaa hedduu wajjin deeman. Kuni qaama tokko. Akkasumatti gartee qaama biraa akkanaa kana gartee so there are 2 times gama kaaniin ammaas gartee 4 times 071 jarreen kunis humna biraati. Jara kana hundaa gartee bahar irratti bobbaasaniiti jiran. Bahar irratti bobbaasanii maali? Hujii irra galanii jiranii jechuudha. Okay? Na dhagayaa jirtanii miti? Chaayinaan taphachuutu hin jirtu. Warri biraa immoo taphachuutu jira. Chaayinaan taphachuutu hin jirtu. Chaayinaan nuti gartee amma booda lolaaf deemnaadha jechaa jiran. Okay? So akkama duraatti gartee yerootti wanta takka isiniif himaa jira. Arraan tan ammoo akkanatti gartee bahara irratti bobbaasuun isaanii akkuma gartee na duuba gartanitti jarruun gartee hogguu deemanis akkanatti tartiibaan deemanii. Okay? Humna ammaan tana akka gartee fakkeenyaaf Ameerikaan Hormuz irratti gartee uggurrii gaggeessaa jirtu jechuudha. Jarreen kun waluma fakkaatan. Akkuma gartee inumaa koppiidha jechuun ni danda'ama. Ameerikaanis Indian Ocean irraa ilaa gartee Gulf of Omanitti dooniilee akkanaa tanaa fi dooniilee gurguddoo gartee tan xayyaarota lolaatii fi waan hundaan deemtu san fagoo kaayaniiti dooniileen akkanaa tuni ol siixee gartee akkasitti akka gartee dooniileen warra Iraan takkaa'u dooniileen gara biraa Hormuz keessan darbine godhaa jiran jechuudha. Okay? Fuuldura keessa waanuma kanaatu gartee karaa Malaayika Streetittis akkasuma sanitti gartee biyyoottan aayilaandiilee adda addaa tan gartee ammaan tana Chaayinaa irratti uggurrii godhuu barbaaddu tana irratti Chaayinaan gartee karaa isaanii kanaa fi inumaatu daldala isaanii kana ifii isaaniitiif eegumsa godhuudhaafii fi if dura baatee gartee akkanatti falmii gaggeessaa jirti. So yeroo gabaabduu keessatti dooniileen tuni bikka gartee warningii kanniturraa bikka gartee samii keessa waa dha'uudhaan takkaa gartee haleellaa adda addaatiin gartee dooniilee biraaf irraa dhoorkitu gahuudhaaf deeman jechuudha. Kana godhuu jechuun lolaaf qophooynee jirraatii nu quba qabaaddaadhaa jechuudha. Gabaabinatti gartee akkasi. So akkasitti quba qabaaddaadhaa I think oduun dheerachaa jirti. Dhiyeenya kana maal akkana dheeratti hoo? Yeroonis ni ceeti. Okay, itti aansuudhaan let's see. Na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan gaa harka keessaniin taap godhaa koppii linkii godhaadha. Share godhaan isiniin ja'a. Let's see waan takkaa jirtaniin isiniin barbaadu. Neegaa kutakkaa. Okay. Okay. Oduu gartee oduu karaa biyya teenyaa cin dabarre xiqqoo gartee waa'ee Hangarii irraan waa xiqqoo isiniin barbaada. Filannoo dabarte kana keessatti
namtichi gartee jidduu taa'u kuni Viktor Orbaan jaaniini nama gartee biyya Hangirii tana yeroo dheertuudhaaf gaggeessaa ture. Garuu filannoo dabre kanatti inni kun gartee filannoo dhabeeti akkasitti gartee namtichi isa cinaa dorgomaa ture san filatame jechuudha biyyattiitti. Dhugatti wanni gartee haalaan nama ajaa'ibsiisu akkasumas sanatti gartee akka poolitikaatti gartee silaa poolitishaanonni biyya biraa poolitishaanonni biyya teenyaafaan gartee barnoota irraa fudhatan waan akkanaa tana fa'aadha. Fakkeenyaaf yeroo dabarte sanitti paartiin isaanii qaceellotti gartee akka barbaachisutti sagalee hin arganne sababa saniif gartee inni hin filatamin jechuudha. Duba eegi gartee paartiin isaanii sagalee hin argatin nuti sagalee hin arganne je'ee guutumatti gartee biyya keessaa isin ceene takkaa'u gartee hujii isaatis hin dhaabne garuu arraan tana gartee akkana duuba gartan kanatti paartii isaatti deebi'ee akka paartii isaatti wajjinis marii adda addaa godheeti akkamitti gartee filannoo dabrete kana dhabuu dandeenye maaltu nurraa irrate jechuudhaan biyyattii keessa deemee gartee marii warra humnoota adda addaatii fi akkasumas gareelee gartee biyyattii keessa jiru isaanii wajjinis gartee haasoo gaggeessan booda amma immoo paartii isaaniitii fi paartiilee biraatii wajjinis gatta'anii marii godhaa jiran. Isin galtee waliin jechaa jiru. Kun maal jechuudha? Dhugaa yoo gartee badiin karaa keenya ka jiraatu taate badii karaa keenya jirtuutu filannoo gartee akka nuti hin injifanne nu godhe kanarratti gartee maali wanni nuti sirreessuu qabnu? Maali wanni nu hanqate? Isin galtee akkasumas sanatti gartee akkamitti wanni itti aanu maal? Akkamitti filannoo itti aanuuf qophooyinaa jechuudha. Okay? Waan akkanaa tanafaa gaggeessaa jiran. So kuni gartee akka barnootaatti waan irraa dhugatti gartee hubatamuu qabu, fudhatamuu qabu. Inni kuni gartee ani prime minister je'ee prime ministerummaa sanitti gartee ifi ol qabee paartiin tuni inni keessaa baheef jecha takkaa'u gartee inni aangoo dhabeef jecha akka diigamtu hin goone. Ammallee dorgomanii paarlaamaa keessatti sagalee isaan barbaachisa. Ammallee gartee paarlaamaa keessaa meembarii qaban. Meembariin isaanii gartee maajoritii isaanii kan inni garuu immoo filannoo itti aantu gartee qophaa'uun hujii barbaachisa. San beekanii dorgommii gartee marii kanaa tana gaggeessuun daranuuti isaan jabeessa malee isaan hin laaffisuu jechuudha. Okay? Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himu karaa biyya teenyaatti achi dabarraa. Oduun tuni guyyaa arraan tanaa tana baatee jirti. Oduu ajaa'ibaati. Guyyaa kaleedhaa gartee waa'ee ikoonomiidhaatii fi akkaataa biyyattii keessatti gibira uummata irraa guuruu fi gartee mootummaan poolisii addaatiin uummata gartee akka malee akka rakkaa jirtuu fi akkasumas tuni daldala gargaraallee akka dhaabaa jirtu irraa haasofneeti jira. Poolisiin biyyattiin takka gartee heera biyyattiin baasaa uummata irra gartee gaggeessaa jirtu kuni bizinasa gartee miidhuu bira dabree inumaatu gartee ikoonomii biyyattiidhaatu garantaanetti gartee gaggeessaa jira jetti. Akkuma gartee na duba gartanitti economic executionidha wanni isaan gartee jechaa jiranii duba akkaataa gartee poolisiin biyyattiidha taaksiin gartee isaan gaggeessaa jiran kuni haarii ummatti gartee tax aggression killing Ethiopia's emerging fintech jaanii gudubbatan inumaatu gartee wanni mootummaan biyyattiidha gaggeessaa jirtu akkuma irraa haasofne sanitti gartee kaampaanoonni biraa gartee kaampaanoonni adda addaa kan haaree haasaa taatu takkaa gartee warreen teknoolojii irratti hojjetanis akkaataa gartee biyyattiin teknoolojii ammayyaatiin gara fuulduraatti gartee hirmaannaa adda addaa qabaachuu dandeessu irratti warra hojjetan taaksiin isaan irratti godhamaa jirtu tuni biyyattii ajjeesaa jirti jaanitti gartee odeessaa jiran. Kanarratti wanni isiniif himuu barbaadu guddoon takka maali? Mootummaan biyyattiidhaa dhugaa. Gibira guuruu qabdi. San irratti gartee rakkoon takka illee hin jirtu. Garuu immoo mootummaan biyyattiidhaas gartee gibira guuruu kanarratti heerri isaan baasanii fi akkanumatti gartee ija guduunfatanii ati kana fakkaatta jedhanii gartee nama uummata biyyattiidhaa gartee keessattuu warra ifii isaatiif daldalee if jiraachisu jiru kana gibira qofa kafaluu irratti gartee jala dhaabbatanii rakkoo adda addaa irra gaggeessuun akka gartee bizinesni gartee hin jaaramne hin guddanne akkasumas sanitti namallee qaxaranii inumaa gartee galiillee guddisanii mootummaadhaaf hin kafalle godha. Kanarratti immoo
ikonomii biyyattiidhaa guutumatti gartee laamsheessuudha ta'a jennee raasooneeti irraa garuu gartee waneen isiniimu jiru akkuma ani gartee walleenuu xiqqoo isaaniif oduu kannee fakkaatteeti miidiyaan the reporter jaaniin kuni artiikila gartee na duuba gartan kana barreesse. Artiikilli kuni dhugatti gartee akkaataa mootummaan ija guduunfatteetuma gartee warreen waa tolchaa jiru laal. Ogguun akkanaan isiniin jiru wanni takka ni jirti laal wanni gartee qacollotti hubachuu qabdan dhuga biyyattii san keessa warreen gibira dhoo'isu ni jiran. Okay? Warreen gartee warshaalee adda addaa qaban biizinasa gurguddaa warreen qaban warreen gibira dhoo'isanii karaa dhoo'isaatiin gartee maallaqa isaanii bikka adda addaatti gartee dhoo'ifatan ni jiranii galii isaanii jechuudhaan ni jiran. Okay? Kuni waanuma jiru waanuma beekamaadha. Garuu mootummaan gartee kana akkaataa itti irra dhaqqaban itti tolchuutu irra wayyaadha. Sanirra gartee odoo gartee namayyuu gibira akkana kafaluu qaba odoo hin jenne akkaataa gartee tooftaa adda addaatiin warreen gartee biizinasa qaban kuni galii isaanii kana hin dhoo'isine. Dhoo'isaniitoo akka gartee biyya miinetti. Okay? Namni waa hatu ni jira ni hata. Bikka yuutuu warreen gartee biizinasa qabus ni hata warri si hojjetus ni hata kana keessa shakkiin godhina warri mootummaa hojjetus ni hata. Okay? Nama kana gartee yoo naa'iif taate yoo gartee dhugumatti irraa wanta taate malee namni hanne hin jiru ni hata hundi isaaniitu. Okay? Isinitti haaree ta'uu ni mala garuu ani isiniif namni hanne hin jiru ni hata hundi isaanii kan gartee si hojjetus si irraa ni hata. Mootummaanis ni hatti. Okay? Kan gibira guurus numa hata. Maaliif irra hedduu isaanii gartee kaashiin guuranii maallaqa gartee fuudhanii baankii kaayanii akkasitti kan risiita jijjiiruun numa jira. Kan gartee kaampaanii gurguddoo qabus ni hata. Ifumaafuu gartee akkaataa taaksii guddoo gartee biyyattiidhaaf hin kafalle ni godhan. Saniifuu mootummaan Itoophiyaadhaa badhaasa namaa kannaa miti nama gartee taaksii hedduu kafale jaanii bara saniif badhaasa namaa kannanii beeka. Okay? Inumaatu akka gartee heera piraayim ministeera biyyattiidhaatti nama gartee biyyattii keessatti taaksii takka gibira hedduu kafaluuf yoo yaadattan Dr. Abiy nuti paasaboora diploomaatiidhaa kan hinaafi jee dubbatee ture. Hin irraanfatina. Okay? So isaan kuni qaama mootummaatii jechuudha. Oguu gartee paasaboora diploomaatiidhaa oguu si kannan akka gartee diploomaatiitti karaa special intransiidhaan airportii seentee tajaajilamtee akkasitti deemte jechuudha. Oo takkaa gartee oguu dhuftu gara gartee warreen diploomaatiidhaa dhiyaatuun saniin takkaa warreen babbeekamaan gartee biyya seenuun saniin ol seentaa jechuudha. Benefit akkasii san fa'aa qabdi. Okay? Kuni gaariidha hamaadha isin jechuutu hin jiru. Garuu immoo warreen gartee gibira kafalan sanii fi badhaasa kannaniif. Maaliif gibira hedduu nuu kafalte jechuudhaan karaa gartee galatoonfachuudhaatiin jechuudha. So kanaas gartee qalbitti quba qabaadhaadha isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun gartee isinii himu tan gartee waa'ee biyyoolessaati. Tan marii biyyoolessaa jaanii gartee tan amma gaggeessaa jiran tana ni yaadattanii miti. Marii biyyoolessaa tanarratti wanta akka gartee taniin isiniif himutu jira. Let's see. Oduu gartee jarri amma gaggeessaa jiru kanarratti. Isa keenya. Okay. Marii biyyoolessaa gartee guyyaa arraan tanaa marii takka godhanii arraan tanaaf marii godhaniiti mariin arraan tanaa xumuramteeti jirti yaanii gabaasaniiti jiran. Mariin tuni wanni gartee isaan irratti mari'atan waa'ee dual executive system jaaniin takkaa gartee akkaataa mootummaan akkaataa gartee biyyattiin filannoo itti aantuuf takkaa gartee filannoo fuulduraatiif gaggeessaan biyyattiidhaa karaa kamiin gartee akka ta'u irratti akka marii godhan. Keessattuu gartee karaan tokko dual executive system kan ja'amuutu jira. Kaan ammoo kan karaa gartee guutumatti ummanni biyyattiidhaa pirezidantii itti filatu. Daarektii gartee akka fakkeenyaaf gartee biyyoottan biraatti jechuudha. Akka Ameerikaattis gartee ta'uun numa danda'a. Garuu immoo ummanni gartee sagalee kannee pirezidantii filatu. Ameerikaa keessatti ummanni sagalee kannee pirezidantii hin filatu garuu ni fakkeessan. Wanni gartee ummanni godhu sagalee kannee electoral college waan jaaniitu jira. Electoral college'itu pirezidantii fila. Okay? So harkarra guddaa gartee sagalee ummataa popular vote yaama.
electoral college kan gartee prezidantiin itti mooyuun jechuudha. Biyyootan biraa keessatti immoo sagalee ummataati. Sagalee ummataa harkachuudhaanii akkasitti gartee prezidantii ta'an. Okay? So amma gartee carraan dhiyaattee carraa lama kan gartee marii irraan tanaatti tokko gartee dual executive jedhamu kuni kan gartee mootummaan prezidantiis qabdu akkasumas prime ministeraas qabdu. Prime ministertichaa fi prezidantiin hojii isaanii gartee akkaataa biyyatti gaggeessan waliin gartee sheer godhaniiti gaggeessan jechuudha. Aangoo tana adda filatanii akkasumas sanitti paarlaamaan biyyattiidhaatis sagalee akka qabaatu paarlaamaanis gartee karaa isaan lachuu keessaafuu gartee kaabineen biyyattiidhaa oguu gartee kaabinee ijaarratan kaabineen prezidantiifis ni hojjetti akkasumas gartee piraayim ministertichaafis ni hojjetti jechuudha. Tana gartee tan duul jaaniin. Gara kaaniin ammoo kan daayirektii gartee prezidantii filachuu dandeessu. Okay? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. So prezidantii gartee hogguu filattuu waraqaa sagalee kannitee digaa sagaleen ati kannitu tuni karaa maajoritiitiin namni gartee sagalee guddoo harkate prezidantii biyyattiidhaa ta'a. Eega gartee prezidantii biyyattiidhaa ta'e aangoo olaantuu isaatu harkata. Inni akkasitti gartee kaabinee mataasaa jaarrataa jechuudha. Okay? Kana keessa gaa paarlaamaanis numa hojjeta. Garuu immoo kaabineen daayirektii gartee prezidantichaaf hojjetanii jechuudha. Isinii galtee? Kana irratti gartee wanni qabxii guddoon takatanii isinii himuu barbaadu. Akkaataa mootummaan itti hojjettu. Okay? Obboleeyyan keenya yeroo hedduu gartee akkaataa mootummaan itti hojjettu kana qaccalotti nama hedduudhaaf gartee ifaa miti. Mootummaan hundinuu akkaataan isin itti hojjettu yeroo hedduu gartee carraa lama. Okay? Carraa lama kan gartee ifii isaaniitiif fedhan ummata dura kaayaniiti. Ummanni gartee akka irraa filatu godhan. Isinii galtee? Waan isinii jiru kana gaafa biraa tokko itti dhufuudhaaf ta'e garuu immoo qaccala dhageeffadha. Carraa lama gartee ummata dura keesseeti ummanni mootummaadhaaf carraan lachuutu injifannoodha beeka. Amma fakkeenyaaf ogguun akkana isiniin jiru yoo gartee warreen gartee mari'achaa jiru kuni dual executive systemii yoo hafilan taate takka unilateral gartee kan directii ummanni sagalee gartee kannee prezidantii godhamu san yoo hafilan taates mootummaadhaaf injifannoodha. Okay? San gootus mootummaaf injifannoodha. Kana gootus mootummaaf injifannoodha. Yeroo hedduu mootummaan akkanatti gartee hojjetti. Inuma mootummaa qofallee odoo hin taane the best negotiator gartee warreen hogguu gartee marii adda addaa irratti hojjetu. Waan adda addaa irratti gartee galmee akka isaaniif galtu hogguu barbaadan injifannoo akka harkatan gaarantii godhuudhaaf wanni isaan irratti hojjetan carraa lama ka isaaniif gartee moo'icha ta'u san si dura kaayanii san irraa gartee akka filattu si godhan. Ati immoo carraa adda addaati jetteeti ilaalta. Carraa adda addaa kanarratti gartee kunis gaarii jettee keessaa ilaaltee kamtu gartee caalaa filta. Hogguu filtu isaan ammoo carraa gartee si dura kaayan kanaan ati kaan filtus isaaniif injifannoodha. Isaaniif gartee filannoodha. Isin galtee dubbiin? Mootummaan akkasitti hojjetti. Okay? Mootummaan yeroo hundaa gartee waan hin beekne irratti waan ifa gartee hin taane irratti akkanumatti gartee lafa kaayanii uummata dura kaayanii irraa hin filatan. San keessaa wanni uummanni fedhu waan biraata. Wanni mootummaan barbaadu waan biraata. Hogguu san gartee wanni isin gootan kun hin taane jetteeti irra deebista. Hin ta'u akkas hin godhu. Wanni ati gootu carraa lachuutu gartee dhiheessiteefiti uummataan lameen kana keessaa mee kan filattanii jettee dura keessaa jechuudha. Isin galtee? Gabaabinatti maal isin jechaa ture? Abiyyi Septeembara keessatti pirezidantii ta'a. Okay? Tanarra shakkiin godhina. Nuti wanni gartee marii biyyoolessaa jaanii goggodhaa turan kuni diraamaadha. Sila gartee Abiyyi kana hunda ofirraa dhiiseetuma ani amma booda gartee pirezidantii biyyattiidhaatiin ta'a je'ee akkuma gartee duraanitti paarlaamaan biyyattiidhaa sila gartee uummata kana hojjetu ni beektanii miti. Tana gartee qaccala beeku qabdan paarlaamaan uummata kana hojjetu warri gartee waa hojjetu guruppii biraatu jira. Okay? Guruppii gartee guruppii executive councilidhaatu jira isaaniitu gartee waa hojjeta. Okay? So sila gartee executive councilidhaan
waan mari'atanii achi booda gartee gara paarlaamaatti dabarsanii paarlaamaan gartee sagaleetti kannite achi booda pirezidaantii ta'ee gartee Abiyyoo filatame irra wayyaadha. Yoo gartee siistama akkasitti jijjiiran irra wayyaadha. Bikka silaa gartee karaa dheeraa kana deemanii inumaa gartee ummataas hamilee gartee isaan itti amma namni tokko gartee inumaa wanni gartee marii biyyoolessaatti ja'amee deemaa jiru kuni galman gayuu karatti hafaa maarreedhaa namni wallolaati jira jedhanii waan adda addaa irraa odeessaati jiran viidiyoolee garagaraa gartee arkeetiin jira warreen gama duwwaatiin illee nutti ergitan arkeetiin jira. Dubbiin sanii miti. Dubbiin gabaabinatti mootummaan tuni gara pirezidaantiitti jijjiiramuu qabdiidha. Okay? Presidential systemitti gartee jijjiiramuu qabdiidha. Akkasuma sanitti warreen gartee kanarraa qurrama qabus ni jira. Garuu haala biyyattiitti gartee yoo ta'es rakkoo takka illee hin qabu. Wanni gartee nuti irraa rakkoo qabnu yoo jiraatte gartee mootummaan gara pirezidaantiitti jijjiiramuudhaa miti. Okay? Wanni nuti rakkoo irraa qabnu biitti gartee karaa nagayaa deebitee karaa bizinesaatti gartee hojjechuu danda'udha. Karaa gartee ikoonoomii biyyattii ol kaasu kan namni hundinuu irraa fayyadamu. Kan gartee mootummaan Finfinnee qofa akka hin taane gartee sani wanni nuti irraa rakkoo qabnu. Nagayaa jirtanii mi? Rakkoon hundinuu gartee wannummaan hundinuu Oromoo umarratti gartee akka teesti godhanii hin barbaannu. Dhugaa nuti ummata bal'aadha eegee jenne booda nuti ummata guddaadha biyyattii keessatti ummanni guddaan kuni akka gartee ummanni guddaan kuni gaaffii qabutti gaaffiin ummata guddaa kanaa deebi'uu qabdi. Yoo ummanni keenya waa hundumarratti gartee gibira maarreedhaatis ummatuma keenya kafala. Waraanaafis ummatuma keenya kafala. Waraana kan dhiyeessus ummatuma keenya, kan kafalus ummatuma keenya, kan maarreetis gartee Oromoo yoo taate gaaffiin Oromiyaadhaa ammallee takka deebi'u jirtu hin jirtu. Isin galtee bar godhuun rakkoon qabu. Garuu immoo akka gartee ummata biyyattiidha, ummata gartee mootummaa tana keessatti aangoo guddoo qabu takkaa'u ummata gartee mootummaa tana keessatti sagalee guddoo qabutti ilaalamutti hin jiru ummanni keenya. Wanni nuti jechaa jiru. Yoo gartee ifa isinii ta'e. Nalagaa jirtanii mi? Waan haarii dhageessanii jirtan akka dhageessan abdiin qaba akka irraa barachaa jirtanis abdiin qaba. Laal mootummaa federaalaa jinni maarreen dila san gartee ilaamaan tanaa firii addaa uummata keenyaaf fidaan jirtu. TPLFis mootummaa federaalaa maqaadhaaf jette dhugatti TPLF umaatu irraa fayyadamaa ture. TPLF fi garee isaanii hojii jirtu. Isaanumaatu lafa saamaa ture, isaanumaatu horii adda addaa gartee harkachaa ture. Inumaa gartee baraan wanni takka tanaa ajaa'ibsiiftu ni beektanii. Wanni takka tanaa ajaa'ibsiiftu. Hogguu gartee jarreen Tigireedhaa kuni mootummaan gartee Daaktar Abiyyi tuni horii Tigraay saamtee, horii maarree saamtee, horii jinnii saamtee jaanii hogguu dubbatan. Jarri kun dursoo horii eessarraa fidanii jaanii gartee gaaffiillee hin gaafatan. Laal. Gaaffii tanatti deebii hin kennan. Horii keenya jaanii ka dubbatan kana kan gartee fooqiilee adda addaatii fi bizinesa adda addaatii fi waamee ka gartee mana daabaatii fi jinnii Finfinnee keessaa qaban kana hunda horii uummata irraa saamanii fi carraa olaantummaadhaa isaan arkataniin kan jaaratanii malee akkanumatti akkuma uummata biraatti gartee walqixa hojjetanii ka arkatanii miti. Du'a akkamitti gartee mootummaan tuni akkanatti bar horii Tigraay saamte horii maarreedhaa saamte jinni jaanii gartee dubbatan. Namni cinaan gartee akkuma nama baree mootummaan tuni horii Tigraay saamte jaan. No. Waanuma gartee isaan saamanii uummata irraa fudhatan sanii mootummaan irraa deebisuu jirti. Waan biraa ta'e miti. Horii isaan qabaatanii gartee amata dheeraa gartee hojjetanii sanii miti. Silaa gartee walqixxummaan jiraate durumaanuu gaafa gartee federaalii san uummanni biraatis Tigraay cinaa tujjaaru turre ture. Kana silaawus numa beeku. Akkasitti quba qabaadhaadha. Tanaatani jidduu warreen gartee mana keessa jirtan nama gartee harka babaastanii jirtaniin harkaa yaada qabdan gaaffii qabdan addan beeku mee dura dursoo oduun teenyatan arraan tana fakkaatti asirratti xumurreeti jirra waan oduudha itti aansuudhaan gartee warreen gartee yaadaa fi gaaffii qabdan yoo jiraatan ammallee nama hedduutu gartee harka babaasaa jira isiniifin carraa kannaa ol seenaatii sagalee teessaniin hafuura baafadhaadha. Qurrama qabdanii fi yaada qabdan akkasumas waan haaree gartee jiru irratti illee yoo yaada kannachuu barbaaddan ol bahaadhaan isiniin jaa let's see garuu immoo
hogguu gartee ol seentan yeroo gartee namni biraatis gartee akka seenee dubbachuu danda'utti carraa kannaa fi yaada keessan gaggabaabsaa gaaffii qabaattanis gaggabaabsaadha. Akkasitti gartee haa wal faana namayyuu gartee ol seenee yaada isaanii dhiyeessuu jenna. Na dhagaa jirtanii? Okay, let's see. Eenyurraa eegalla seetanii? Okay, let's see. Tanaatanii iddoo wanta kallee gartee taniin irraanfadhee takkaatu jira. Inni irraa hin affannee ilma irrumaa osoo inni hogguu gartee carraa qabna. Okay. Akkam isa intarneetii xiyyaatu rakkoo qabamoo na dhagaa jirtanii? Okay, walleenuu intarneetii xiyyaatu rakkoo qaban na fakkaata. Okay, deebitanii jirtanii haa. Yeroodhaaf mummuramaa ture. Jamal, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abduu, eessarraa? Dirree baga jiraatte dhiyaadhu? Amma fakkeenyaaf dubbuma biyya teenyaa tanan kaasuu deeman dubbii taaksii tana. Ayyee. Amma fakkeenyaaf nuti amma bakka hedduu cufaadha beektaa amma fakkeenyaaf cufanii jiran vaatii seenuu qabdan jedhanii. Maal cufanii jiran? Dukkaanota ni jiraa miigaa amma fakkeenyaaf gara ruustaraa manaaman baanan kana fa'a. Dhuga. Amma cufaa sanirratti vaatii amma fakkeenyaaf nama tokko meeshuma akka keetii qabaa. Achi gisee takka inni ala gurgurata. Ati mana keessa manuma waan qabduuf jecha wanni sun akkamii wanni godhuun. Naan galle wanni mee naa ibsiti ko? Dubbii taaksii vaatiin ni jira. Vaatiin ni jira. Vaatuma kana. Zuzi mina chota. Gama reeraan gaballoodha wanniin eessa akka dhufuus hin beekamuumi. Gaba gisee bittuus barra amma vaatiidhaan hin bittu barra meeshaa. Wanni sun dirqama amma tokko kontirbaandumaan seente meeshaan gisee hedduu. Dhuga yaa. Mana keessa jiruu fi ka ala jiru kun akkamiin ilaallama jechuu barbaadeeti. Okay. Tana agartee gaaffii bareedduudhaaf haftee dhugatti akkaataa agartee isin itti taatu siinii fi nama xiqqoo booda itti aansuudhaan rammee jirta na dhageessaa? Rammee na dhageessaa? Maayikii kee banadhu. Okay, rammee nan dhageessu. Okay. Anfanii jirtaa? Assalamu alaikum Jamsi, ana Mohammed Abarkalatumi. Ayyee, isin beekne maqaa jijjiirattee jirta. Assalamu alaikum. Oromiyaan dhaabboo kutakka dura maameen dubbatu. Itti fufii mamme? Jamsi kiyya jabaadhu hedduu baarsu jirta. Gaafiin anarraan tana qabu amma Paakistaanii fi Suudii walii galanii jiranii jette waa'ee nageenyaa irratti kontiraata fudhatanii jiran jette Suudii irraa. Dhuga. Amma Yamanii fi Suudii walii kaanii jiranii asirratti amma Yamanii fi Paakistaan haala akkamii fuuldura isaanii yoo gaalaltu. Yamanii fi Paakistaan. Karaa kaaniin humna sadii jira jette keessa. Humna sadeen san keessa tokko gareen Huutiidhaa
Iraanii gargaaraa jira. Jara kaan warra Israa'eel fi Ameerikaati. Humni ittisa diinatu san keessaa amma Iraanii fi Paakistaan gidduu maaltu jira mee waggaa laaltu tanaan naa galu deemti gaafadhe yor. Okay, Qilleensa okay, suuqii okay. kanarratti. Okay. Galatoom. Gaafii bareedu dura hafte. Dura dursoo akkuma gartee amma dura isin jechaa jirutti gareen Suudi Arabiyaadhaa lola kanarratti Paakistaan gartee akka keessa seentu hin barbaadan dura dursoo. Tanaafi daddafanii manguddummaa gartee Oomaan yaammatanii Oomaan Huusiidhaa fi warra Suudi Arabiyaa gidduutti marii gaggeessaatii jiran. Garuu warri Paakistaan daddafanii gartee Suudi Arabiyaa gargaaruudhaaf wanni gartee Huusii irratti lola bananii takka illee hin jirtu. Wanni isaan jechaa jiran maal? Garaagarummaan gartee Suudi Arabiyaa Paakistaan Suudi Arabiyaa gargaaruutii fi lola gartee ammaan tana deemu jiru kanatti yoo Suudi Arabiyaan Huusii tana ofirraa dhorkuu dadhabde lolli kun jabaatu taate san yeroo sani gartee kan Paakistaan gara lolaa dhuftu. Odoo gartee Suudi Arabiyaan ofirraa dhorkuu dandeessu takka gartee karaa dippiloomaatiitti waan takka godhuu dandeessu akkanumatti gartee Suudi Arabiyaan nuutu isinii lolaadhaa miti wanni Suudi Arabiyaan Paakistaan jechaa jirtu. Nuutu lola gartee isinirraa gaggeessaa jechuutti hin jirtu. Wanni isin jechaa jirtu yoo gartee diinni biraa isinirra dhufee lola isinirra banu taate dubbiin jabaatte isin gargaaraadha. Okay? So Suudi Arabiyaan dura dursoo gartee lola kana nuti hin dandeenyu jechuu danda'uu qaban akkasuma sanitti hariiroon gartee Huusiidhaa fi warra Paakistaan gidduu jirtu ammaan tana hariiroo nagayaati. Kana gartee warri Paakistaanis akkanumatti jeequu hin barbaadan san gartee akkasitti hubadhu. Dura dursoo mariin gartee warra Huusiidhaatii fi Iiraan jidduudhaatis waan jajjabduu waan taateef jecha Iiraanis gartee akka barbaachisutti warra Huusiidhaatiin gartee lola kana dhaabaa jechuus numa dandeessi. Garuu immoo haala qabatamaa gartee lafarra jirutu kana jijjiire. Kuni maal? Uggurri Suudi Arabiyaan warra Huusiirra keessa jechuudha. Uggurriin san dura irraa ka'uu qabdi. Okay? Akkasitti quba qabaadhu. Okay, itti aansuudhaan maqaa kee kanan beekne eenyuti dura dursoo eessarraa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Yamin Abdallah jedhama. Jamal akkam jirta Fayyami? Jirra kunoo. Bara jiraattan maali? Baay'ee misin dhageeffannaa yeroo hundumaa galatoomii wanni ati nu dabarsitu kun baay'ee das nu jira. Galatoomii itilleen. Nagaa jirullee simarraa dhageeffannaa. Tole. Galatoomii rabbi duraan dursee umrii kee dachaa godhe siif haa dabalu fayyaa guutuu waliin. Amiin. Ittaan sun ani gaafii guddaa miti eda waa'ee xayyaara wayii wayita haasofitu suudirraa ka'uudha jettee san gaafii san si gaafatuu fi maalirra gahe jechuudha xayyaara sun. Okay, xayyaara kamii? Kawayita lolaa eda halkan si dhageeffataa ture suudirraa amma kawweedhaa jedhanii dabarsa wayita jette. Xayyaarri san haleellaa gadi hin geessine ture ni deebisan. Waa'ee masanii si gaafatumaaf seenee akkasii san masa dhageeffata galatoomii. Okay. Yaa galatoomii. Warri gartee quban qabneef xayyaara gartee obboleessa keenya gaafachaa jiru. Kalee yeroon live irra ture xayyaaronni Ameerikaadhaa keessattuu gartee B1 qajaaniin kan karaa dheeraa deemee gartee boombii gurguddoo darbuu danda'u Suudi Arabiyaatti gartee achitti qubateeti achitti gaaza naqachaa ture. Achi booda gartee hogguu silaa ka'e gara Iiraan deemuutu irra ture. So sababa gartee sa'a 12 dabre kana keessatti akkumaan oduu keessatti isin hime pirezidantiin Ameerikaadhaa haleellaa gartee Iiraan irratti gaggeessaa jiran kana guutumatti dhaabee jira arraan tan. Kuni wanni dhufeefis marii gartee Paakistaanitti gaggeeffamaa jirtu Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti sanirratti gartee akka ceasefire jedhanii takkaa'u ceasefire guyyaa 10 tan gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa emergency jechaa ni jiru tan. Wanni gara pirezidantiin jechaa jiru ni yaadattanii Iiraaniitu nu kadhachaa jiraadha. Isaan jecha gartee lola kana dhaabnee jechuun jira arraan tana. Saniif jecha gartee waan isaan marii nu hojii godhaa jedhanii nu kadhachaa jiranii. Tanaaf gartee ammaan tana xiqqoo marii tana gartee isaaniif carraa kanninaa jechaa jiranii. Inumaa san qofallee odoo hin taane haleellaa guddoo gartee duraan torbaan dhufu keessa Iiraan irra gaggeessine jedhanii odeessaa turan. Taniin gartee kalee isinii hime guyyaa 30 irraa eegallee haleellaa gurguddoodha gartee Iiraan irra gaggeessinaa jedhaniiti odeessaa turaniin isiniin jedhe
San ammaan tana yeroodhaaf dhiifnee jirre jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa odeessaa jira. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Namni hedduun gartee haleellaan guddoon pirezidantiin Ameerikaadhaa odeessaa jiru kuni walleenu gartee technical nuclear jedhanii fa'aa odeessaati jiran. Okay? Dhugaa dhabuu kana wanni irraa beenu hin jirtu garuu immoo ilaa hanqa gartee nuclearaatti deemuun ooltu jedhaniiti warreen gartee itti dhiyeenyaan quba qaban oduu kana tanallee gaggeessaati jiran. Okay? Itti aansuudhaan let's see.